qophiilee keenya televezyiiniidhaan isa ta'u reediyoodhaan qilleensarra oolan maal fakkaatu kan jedhudha kan kaasnu waan ta'eef ani jimaata irraa kaasee qophiileen raadiyoo keessattuu amma hin danda'etti kan dhaggeeffadhe qophiilee babbareedoo turanii dhugumatti guyyaa bashannanaatiif dhaggeeffattootaaf isa ta'u daawwattootaaf kan malan turanii. Biriifiin faanaadhaaf maali? Biriifii jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti fi akkasuma immoo kutaa afaan Oromootti waggaa 29ffaa yaadachaa yookaan immoo kabajachaatii kan jirru waan ta'eef mee akkamittiin kabajachaa jirtu bagattiin isin ga'ee waliin jenna jechuudha. Biriifii jechuun isa ganama wal geenyee kanatti hojii ittiin gamaggamnu kana. Biriifii jechuun faanaadhaaf hojiiwwan jiran keessaa isa olaanaa jechuudha. Qophiileen keenya kaleessaa akkam turan? Maal faatu qilleensarra oole dhaggeeffataan maal jedhe qophii keenya irratti koomentiin inni kenne maali hanqina maaltu jira cimina maaltu jira erga kana gamaggamnee booda immoo har'a immoo maal hojjannaa maal dhaggeeffataadhaaf dhiyeessina akkasitti hojii gamaggamna. Biriifii jechuun dhugaa namni ittiin irraa jijjiiramu kan ittiin baratu kan ittiin jabaachaa deemu kan ittiin ijaaramaa deemu wanni guddaan biriifii keenya kanadha. Faana erga dhufe wanti yookiin hojiiwwan kalees qilleensarra oolan kalee daawwattootaaf akkasumas dhaggeeffattoota bira ga'e maaltu hojjetamee fi yookiin maaltu hin hojjetamin kan jedhe irratti waan ati kalee hojjettee har'a si gamaggaman jechuudha. Kanaafuu hojiiwwan nuti isiin hin turinuu akkuma hojjette yookiin akkuma qilleensarra hojjeteen dafanii hojiiwwan kan ka'e hanqina kana qaban yookiin cimina kana qabanii kan jedhu irrattillee baradheeti kan jiru. Jalqaba kan gaafannu dhaggeeffataan maal jedhe hojii keenya irratti qophii galgala darbe irratti maal jedhe kuni waa lamaaf. Tokko kabaja dhaggeeffataa keenyaaf qabnu agarsiisa. Lama fedhii dhaggeeffataa guutuudhaaf qophii keenya ittaanu keessatti immoo maal itti daballee guunnee akka dhaggeeffataan keenya barbaadu sanitti dhiyeessina jennee laaluudhaaf. Kana dura halaalatti gaafa waa'ee faanaa dhageessuu fi ammatti immoo galteetoo gaafa hojiidhaan garaagarummaa fi wal fakkeenya jiru. Ani akka kiyyatti gaafa ala jirus waanuma gaggaariin dhagayaa ture waan faana irra caala garuu kaniin itti gammadee fi dhugaa jirtu kaniin argee erga miseensa isaanii ta'eetiin isaanitti makame faanatti erga makame booda. Keessattiyyuu ispoortii faanaa hin jaallatu maaliif torbeetti yeroo lama qabna raadiyoodhaan kallattiin dhaggeeffatan guutummaa biyyattii keessa jiru seenee mari'achuu danda'a yaada qabu hawwii isaa fedha isaa hin ibsata xiinxala garaagaraa irratti laata. Sanaanii kallattii dhaggeeffattoonni keenya hin hirmaatu waan ta'eef hin jaallatu akka malee faana. Akka gaazexeessaattis maqaa dhahaati kan turre Raggaasaa amma immoo hooggansadha. Faana Broadcasting Corporate ammas wantoota adda taasisu jennee ta'uu kaasuu dandeenyu keessaati. Egaa gaazexeessaan humna qabaatee waan hojjechuudhaa qabu sadarkaadhuma dhaggeeffattootaaf daawwattoota faanaatiif madaaluun hojjetee jira saanaan asumatti sadarkaan isaa guddate haga hooggansaatti haalli inni itti adeemu ni jira. Kun waama baratamedha. Ammas hin beektu egaa haga hojii raawwachiisaa olaanaatitti warruma faanaa keessatti guddatetu faanaa hoogganaa jira. Raggaasaa Firoomsaatti egaa kanneen keessaa jalqaba irratti garuu gaafiin si gaafadhu hooggansii fi akka gaazexeessaatti yookaan immoo akka riippoortaraatti faanaa keessa hojjetu garaagarummaa fi wal fakkeenya qabu naagaasi. Galatoomii duraan dursa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyan baga waggaa 29ffaa faanaan ittiin ga'e kana waliin geenye jechuun barbaada. Kanatti kaastee fi faanaa keessatti akka fiigicha wal harkaa fuudhinsa sanattidha kan adeemamu jechuudha. Riippoortara taatee faanaa seentu hojii keetti kasirraa eegamu. Faanaa keessatti hooggansa taate yookaan immoo editara taanan hojiin hunduu sirra jira waan ta'eef waan kaleessaa hin laalta waan har'aa hin laalta waan boruuf iftaan hojjetamus immoo si harka jira waan ta'eef hojjetaa wajjiniinuu maal akka hojjettu sirriitti ilaalta waan ta'eef caala cima jechuudha. Keessumaa hundeeffama waggaa 29ffaa sababeeffachuudhaanis immoo qabiyyeewwan haaraa hedduu dabalee jirra. Kanneen amma dursinee tooyi daawwattoota keenya biraan ga'uu jalqabnes ni jiru. Komii uummataa irratti bal'inaan xiyyeeffachuudhaaf faanaan kanaan duras komii uummataatiin baay'ee beekamaadha. Qophiilee akka uummanni maal jedhaa yoo fudhannee ammas immoo kanneen ganama kamisarratti kan irratti kallattiidhaan dhaggeeffattoonni seenanii irratti mari'atan komii uummataa hojjechuudhaan ni beekama faanaanii. Kanaaf addatti komii uummataa
irratti xiyyeeffachuudhaan ni hojjenna. Daawwattoonni keenyas dhaggeeffattoonni keenyas akkuma kanaan nu faanaa ta'an jenna. Keessumatti immoo faanaa keessatti yeroo hundaa jijjiirama waan ta'eef kana galmaan ga'uudhaaf hojjettoonni faanaa akkuma kana duraa kan hojjetan waan ta'eef kana daawwattoota biraan ni geenyu jechuudha. Tolee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya yeroo hundumaa nu dhaggeeffadhaa yeroo hundumaa turtiin waliin taasifadhaa nutis immoo kana caalatti hundeeffamni keenya kan har'aa waggaa 29ffaadha kana caalaa waggaa 10 isin waliin turuu barbaanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kutaa afaan Oromootti turtiidhuma biriif irratti gaazexeessota kutaa afaan Oromoo wajjin taasifnee turre kan simbiraan geenye amma immoo egaan hooggansi sadarkaadhaan ni jira isiniin jenneeti kan turre hojii gaggeessaan damee afaanotaa Faana Broadcasting Corporate ni jiranii isaan bira immoo deemnee turtii kan taasifnu ta'a jechuudha. Guddinni keenya kan dhaabbatu miti. Faanaan guddatee fixeera kun nagaa jedhee dhaabbatu miti. Guddinni uummata biyya keenyaa fiixeen geenye nu hin guddanne reef guddachaa jirra waan baay'ee nu barbaachisa diinagdeen nu barbaachisa hawaasummaan keenya darbees immoo seenessi keenya illee gara tokkotti dhufuu qaba nus amma sanatti deemuu qaba seenessa sana uumuu keessatti immoo faananis gahee qabaataa jechuudha kanaaf pilaatfoormoonni nuyi qabnu gosoonni miidiyaa nuyi qabnu hundi isaanii sana uumuu keessatti gumaacha akka isaan qabaatan barbaanna jechuudha biyyi kun akka cimee deemu akka ijaaramu biyya jabaa akka ta'u barbaanna waan ta'eef.